تتولى فيرونا موتيسن سقطات إن جوالي جل قبنوني أتي واحد دجرا بشابو إيران واخاو gurbaan ani jalqa barbaada jechuudha boona jaanii maqaan isaa alammoo Obaamaan jaanii jechuudha waa mirga kiyya fayyaan qabdanii miti gurbaan kun boona beetee Abdurashiidi ilma abbaa urjiidhaati jechuudha boonaan Obaamaa Kanadaati ammoo Obaamaa Oromoodhaatiin jaanii nama silaa Oromoon qabdu ربي سياساتنا اللي تابي فوق تخيل سلا نما نفيد الراه نما نفيد الراه أتوبيته وانو هاسو نخلون دول خلانو راجع بابسا تخيل سلا بونان واللي سياساتو كيس سنتي سبكنا إيش سجى بيته أورم ورافنا بالله موسى تولينا بيته هريرو هركا خيني بوكو هركا خيني نوديم يجون نما بوتنشال قدّا كوي تخيل خورم ورافيا دمين كيسا boonaan tokko jechuudha boonaan gaa nama Canada fi USA illee addunyaatti illee nama beekamaadhaati ammoo siyaasaa rabbi itti abii fuduwaa itti godha jechuudha eban namoonni jajjabaa saba kana fayyadu gariin bocola keenya kana laalaniiti nu dheeysanii jechuudha eban ka siyaasaan tun oggaa beetee naji akka maali saniin jaaga oggaa fokkatte namni xuriin qabne kun dheeysaa jechuudha Hakka keenya honka keessuma taa'ee oofate amma nuti qaama godhanne jechuudha garuu daadha qunnan dinni hayo hundaan dheeysin hin taatu dhaloota qubeedhaa kun silaa dhaloota nu fayyadu jechuudha dhaloota nu fayyadu namni amma biyya hunda keessa akka boonaa kanaa jira akka Obaamaa kana USA keessaas Canada Australia bakka hedduu ijoollee jajjabdu jira ammoo mooraan qabsoo Oromootu manguddoodhaan cak jetteeti wanni fakkaatti jechuudha maal jaani biyya farajii tanatti bika dulloota geessanii jira bara qabsoon Oromoodhaa amma bika dulloota geessan taate jechuudha warka walumaa nama kan yaa akhi dulloota na ulee keessa yaafadha haa booda daree amma kunis onneen qabu jechuudha baraadeeroo akkamatti namaan kannanii bara qabsoon tun akkamatti namaan kannamtu jechuudha hadulloo miharaas haa hiiqi jetteetuma harkaa fudhattee itti fufuu qabdaa ammoo galatoonfachuu qabdaani kabajuu qabdaani muuxannoo isarraa barachuu qabdaa so wanni hagan hunda dubbise nama ka boonaadhaa qabsoo siyaasaa qabsoo Oromoo keessatti weete dhaloonni kun dirreen saaqamuu qabdii fi waltajjiin uumamuu qabdii fi yaa akhiyoon wajji deemuu dandeeyes boonaa keenya akka keetii waliin qabadhu haadeera akka keetii jenereeshina kee walii galuu dandeessan jenereeshina kee waliin qabadhu sabni kun nama isa ceesisuu barbaachisa ammoo galatoomi Eddu sura guddifannee jechuudha waamichi atimmaa international community dhaaf hawaasa addunyaatiif akka beela Oromoodhaatiif dirmatan labsi ati goote haasonni ati goote hedduu namatti tola gaa amruma hunda keessattuu dokkan nu argamtan yen asumaanuu abbaa urjiidhaatiin nuuf folchaa jennaani yoo waan siyaasaa qofatti seene ilma abbaa caaluun jaanii jechuu kiyyeessinaa ilma abbaa caalu egaa inshallah ilma abbaa caalu siyaa godhu abbaan keetillee nama seenaa jabdu ummata Oromootiif hojjechaa jiru nama seenaa barreessuu hayyuu keenya jabaadha abbaan urjiidhaati nama akka keetillee nu gumaache gaatillee nama gulantaa abbaa keetii kana biraa qotu siyaa godhu abbaa keetillee umrii dheertuu haa kennuufi atillee haa bikka isaatiin siyaa ga'u jenna itti yaadda haasoo boonaadha Obaamaa Oromoodha. There is a hidden famine and drought currently happening in Oromia, which is threatening the lives of millions. We categorize this humanitarian crisis in Oromia as hidden because it is severely underreported by the international media. A free flow of information has been blocked by the Oromia regional government and the Ethiopian federal government, who refuse to publicly acknowledge and address this humanitarian crisis. According to a UN World Food Programme report released in July 2022, a total of 9.9 million people are food insecure and in need of urgent humanitarian assistance in the drought-affected regions of Ethiopia due to 4 consecutive missed rainy seasons. Out of the 9.9 million people in need, 3.3 million people in Oromia are reported by the WFP to be in need of urgent humanitarian assistance.
According to a UN report published in August 2022, 3.5 million livestock have died in drought-affected areas. In Borana, for example, the drought wiped out the livestock of at least 17,000 households. According to government authorities, roughly 500,000 people remain displaced by drought and conflict in southern Oromia, with priority needs being food, healthcare, emergency shelter, non-food items, and clean water. We as Oromos in the diaspora are calling upon the international community to intervene right now in Ethiopia. And we are asking all of your help and support in helping to aid the millions of Oromos who are at risk of death if we fail to act right now. Haye bona keenyaan galatoomii jennaani aboo haa galatoon fadha beete Oromoon galatan beeytuu jedhanii nu dheeysanii bar namni wani nu dubbannee fi wani jenneeni beete haa dhahuma walitti haruu malee jabaa keenyallee beete guddaa keenyallee guddifachuun beenyu xiqqaa keenyallee beete guddaa keenyallee kabajuun beenyu xiqqaa keenyallee guddifachuun beenyu kanaafuu bona Obama Oromoodhaatiin galatoomii jennaani na galatoon fadha. I think warri Kaanaadaadhaa dirqaati gurbaa kana siyaasaa keessatti deebisa waan nu fayyadu jiraa fi isanin jee qabxii itti aantutti haa dabarru yeroo qabxii itti aantutti dabarru akkasumatti gargaarsi amma qabxiilee inni dubbate keessaa beetee beeyladaa miiliyoon 3 tuqaa 2 jechuun gaa miiliyoon 3 fi 200,000 oliitu hongee ammaa kanaan beela ammaa kanaan beeyladaan ummata harkaa dhumteedha. Naannoo Booranatti haga nama 500 oliiti hongeen ammaa beeltituun mana alaamana isirraa godaansifteedha. Odoo Harargeen dabalatiin beekadha. Odoo Karrayyuun dabalatiin naannoo Zuwaayillee beeluma akkasiitiin dhagaa jira naannoo Arsiitti. So beeltituun Gujii saaga tokko harkaa qabdi, Baalee harkaa qabdi, Harargeellee harkaa qabdi, Karrayyuu walloo rabbi haa beeku waan isaan keessa jiran. So gaa rakkoota na hundaafuu addunyaan nu dirmadhaadhaa jechuu jirtanii. Aboo galatoomaa jaan gurbaa. Galatoomaa jaan ijaamtuu irraa qabuuti. Akkoo abbaa isaa sanitti rabbiin beetee jaalala siyaasallee itti aanagu. Gargaarsi kun yoon dogoggoruu badde gargaarsi ummanni waan danda'uun godhaatuma jiran fakkaata. Biyya keessatti dhugaa rabbii ibsuudhaaf namni waan danda'u hojjetaatuma jira. Kanammoo ustaazotaatu qabee gargaarsa kanallee abdumatti horuudhaaf jechuudha waa beetee beela baasuu odoo hin taane ittiin jirraamu numa jirraa san garsiisaa jiranii baqattoonni kun yoon dogoggoruu baadhe warra ammaan duraas daangarraa buqqeena fakkaatan Baalee keessatti kanaafuu ustaazonni keenya warri dheeyxanii gargaarsa san godhaa jirtan galatooma jara abaarni baha maqaan badaan hin bahuuti walii haa dirman. Akka lammitti silaa wal malee waan qabnu takka illee hin jiru. Masiilleen waan ajaa'ibaa hojjettee sanillee boodaa isan garsiisa mee kanan dhihaadha. يا لميتي يا أنا بينو يا قبوتي يا أنا بي nyaanni kun nyaata garaaga osoo hin taane waan hamilee isaanii ta'a abshir isin bira jirraa isin wajjin jirraadha malee أنا بيلو يا لميتي يا أنا بيلو يا قبوتي يا أنا بيلو يا gammaddanii أمتي أنا بيلو هاتي بيلتي قبدي بيلسيتي انت الموه باتي من مال المعسي دنقلا كباتي هم بوينا جتي كتشفو طافول الربابافتي sireen hin jiru magaalaan nu keessa bulle magaalaa miicaa jedhamu miicaa kana keessa sireen hin jiru mana namaa bulle musaafirri bakkuma rabbi salaafisa bulaa كاتي سيلا كسي بدينا سنتاتي نادمو هويتي سيلا كسي بدينا سنتاتي نادمو هويتي أنا بيلو يا أباخي أنا بيلو يا ummanni naannoo kana akkamitti akka jiraatu maal keessa akka jiru
فولي كيافي هل لما كيس جركوني خطبة هدو محاضرة هدو كتاب هدو جالا يا قرابي لوي بلا نودو وانيا تركاتو بلوي ركتي جنكي أركو بلتي أبسنتا كيف النجنة بياباني بيوما باني ريفوتنا شوفيروتا ويتوجين دي ونسيلا إثيوبيا لمو جبوتي جراجت خينيا ركو سيني أمار نبوناني هونجين بلا همتو هادر منو غما غمناني حركة درير فني لمي تنيا قرار رجروني حركة درير فني لمي تنيا قرار رجروني أنا بلو يا لميتيا أنا بلو يا بوليان كنا مو وربي علاتي أكنت تقولين دابا كنا أكنت ترك الكبافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنو بورو ربي قدام لي إنيو بكلاتا نتي كرورا بافتشو چالاتي هم نس هنك أمنو ربين كينيا سبحانه وتعالى قرآن إسا جالة ما في كبجما كيستي أكنا ننجد odaa fi hiree isiniif kenne irraa kennadhaa osoo duutii isiniittiin ofiin nuun jedhee nutis ajaja rabbii hordofnee seeraa fi ulaagaa hunda guunnee teessoo keenya magaalaa Shaashamannee taasifannee ummata keenya deeggaruudhaaf amba hin kajeellu jechuudhaan dhaabbata tola ooltummaa numaan maqaa jedhu moggaafannee ajaja rabbii hojii irra oolchuudhaaf kutannoodhaan dhaabbannee gaachana rabbiin godhannee qarqaarsa obboleewwan addunyaa irraa sassaabameen imimmaan haadhotii abbootii fi daa'immanii qorsuudhaaf kutannoodhaan imala keenya har'aa ummata keenya kaleessa bishaan gaafannaan aannan nama obaasuuf deeggarsa gaafannaan kan qabu laatuuf guyyaan garagaltee waggoota 5dhaaf beelaa fi dheebuudhaan dararamaa jiruuf humna rabbii nu kennee fi deeggarsa ummata irraa arganneen imala keenya biyyoo seenaa aanaa saawweenaa lafa qunnitti soorata keenya fedhannee tokko jennee daandii qabannee wallahi akkuma beektan kaleessa galgala kaane Shaashamannee irraa gara Baalee imalu roobe bulle halkan saa gara ساشني تروبي كين الكن ديما بولي أما اللي صلاة صبي سلانة بوبانة أما مقالة غورو جرا سرينيا تود أفتح جرا إن شاء الله دقيقة مراسة بودا إمالي كين اتفوفا باينا ما قمتشي سكرا ربي الرد حواسا كين كاركارو دافو يتكنات سجونو والله قمتشو قدة تلت دقاما أنا بلو يا لميتيا أنا بلو يا قموتيا أنا بلو أنا بلو يا هارو الفاتي أنا بلو يا هارو الباتي أنا بلو يا لميتيا أنا بلو يا قموتيا أنا بلو يا هارو الفاتي أنا بلو يا هارو الباتي أنا بلو nyaata yookiin qallaba maatii kuma tokko gahaa ta'uu baatus afura deebifachuuf ni ta'a jennee daakkoo midhaanii kuntaala 200 qabaa keenya fedhannee Baalee biyya seenaa lafa uumamaan badhaatu waggaa 400 dura jibrii fi uumama adda addaa addunyaadhaaf raabsuun beekamtutti halkan imala keenya tokko jennee jalqabnee obboleewwan keenya warri biyya alaa teettanii biyyoota adda addaa irraa uummata keenya deeggaraa jirtan imalli keenya ka guyyaarraa guyyaa sadaffaadha magaalaa Shaashamannee irraa yeroo kaanurraa jalqabnee imalli amma deemnu kun imaloota kanaan dura irraa waa hedduun adda tokkoffaa naannoon irraa kaane sun ganna rooba jira konkolaataan karaatti nu harka dhaabbatee konkolaataan midhaan fe'u guyyaa guutuu kaleessa isa eegaa oolle as immoo wayita gara kana biyya kana as dhufnu sa'aatiin halkan ta'uu waliin bakki bultii hin jiru sireen hin jiru magaalaan nu keessa bulle magaalaa Miicaa jedhamu Miicaa kana keessa sireen hin jiru mana namaa bulle musaafirri bakkuma rabbi salaafise bulaa
ganda bulleetuma achumatti walumarra ciciisnee alhamdulillah rabbil alamin kaayyoo galmaan ga'uuf jecha achi kaanee dhufne kanaaf karaan ammoo ammas karaa dura nutti himamerra yoo xiqqaate kiiloomeetira 60 nutti dabalee karaa biraatiin marfannee dhufne. Ayyaga ifaajii isaaniitiif beekee rabbi mindaa isaanii haa baasu haa kafaluu fi warri arjoomtanii xiqqaatu haa guddatu uummata keessatti harka keessan diriirfatan harka keessan qullaan ta'anii isaanii jenna waan qabdan irratti isaanii haa baay'isuu isaanii haa dabalu. Jajjabaadha akka wata wajjin haa dhaabbannu obboleettii teenya meesiinis gargaarsa atiin gara lixaan na fakkaata amma isinleen kana organize gootee isii fi atiin amma information guutuutti hin qabu ammoo isuma na fakkaata gargaarsi obboleen keenya amma lixa Oromiyaa warra dhiyootan buqqeedhaaf illee gargaarsi gara lixallee deemaa jira haaluma wal yaadannu hedduu ammoo gargaarsi bareedaan yoo Harargeen beektee Wallaggaa dirmattee irra bareeddu yoo Wallaggi Booranaaf dirmattee irra bareedaa yoo Boorani xiqqoo qabu guduunfatee beektee Walloof dirmate akkasillee godhuu laala yes ganda namuu bakka jirutti walii dirmachuun bareedaadha kana keessa wayisa hojjechuu qabna jechuudha yoo kaadatan taate uummata keenya kan bahaa fi kan kibba bahaa kan gaafa abdii illeedhaa buqqeessanii irratti wal qabamne bara tragedy sani beekee akka opportunity use godhanne jechuudha tokkummaa keenyatti kunuunfanne wallorraa raayyarraa maatii meeqaatti wal arge jechuudha rakkoo sanirra amma Finfinnee takka hoteela qabdii maqaa isii na jalaa bade amma dhiifa manaa godhaa achi galteeti maatii 100 meeqa kana ulmaa baaftee jechuudha guyyatti biddeena 7,000 buusaa dhadhaa isaan dibdee achuma galtee bas Finfinnee irraa kaatee buqqaatee Harargeetti galtee buqqaatota san keessa teessee ulmaa baasuu turte jechuudha. Arraga abbaa qabeenyaa taatee rabbi ammallee itti haa dabaluu fi fayyaa fi umrii dheertuu hawwinaa fi maqaa isii yoo beektan naa barreessaa. Atinkiif booda dachaanee wanni isaanii waan gaafa abdiillee san laaluun keenya nu barbaachisan fakkaata. Of dagannee akkuma taanee jirra burjaajii keessa jirra gaafa san irra beektee jabina qabna. Gaafa san irra jabina qabna. So gargaarsi kun wal keessa dhaqa maqaafuu gaarii jechuudha. Maqaafuu gaarii. Arra warri afran qalloodha Wallaggaaf dirmadha. Warri beektee gargaarsa maccaadha Harargeef dirmadha. Akkasii wal keessaa oofu. Wal keessa oofne waan gaarii na fakkaatte. Bokka beektan. Eegaa beektee kana keessattis tokkummaan keenyaas ijaaramuu qaban isaniin jaa. Ammoo waan garii beektee waan beelaatiif kana Boorana na yaadachiiftan jaarsa qaalluu tokko ture. Qaalluu jechuun beektani. Qaalluu jechuun sheeka amma qeesii jechuun abbaa amantaati. Kunimmoo dubbii seenaa beektee Booranaati jechuudha. Duuba Boorana keessa ongeen akkanaatu deddeebitee akkasitti Oromoon waa wal gaafataa jechuudha gaafa san. Oromoon walitti dhufee maaliif beektee gannaa maaliif caamee jira waaqayyo maa garaa jabaate ogaa jaan nutiitu walitti garaa jabaate maal balleessina of sakattaa jechuudha Oromoon ammaan dura. Oromoon ammaan dura yoo beektee madaalliin addunyaa kun hayaanni qilleensi jijjiirame yoo bonni jabaate yoo beektee roobni xiqqaate walitti deebi'aniiti manguddoon gaafa sanii mootummaan gaafa sanii bultumni wal gaafataa jechuudha. Jarana maaliifi beektee gadaan kun maaliif akkana ta'ee wal gaafatan. Waggaa gaafatan gaa mootummaadhaan paarlamaatu taa'ee wal gaafata. Paarlamaan akkasitti gaa dhimma amantiidhaatti qaalluu qabanii qaalluu waamanii jechuudha gara paarlamaatti. Bas sirna ajaa'ibaa qabnaa dhageeffadha. Beela hongee dhufte kanaaf beektee walli hundi abbaatti gaafatummaa qabde yookaan ministry of religion yaamanii qe'ee wanni qaalluu hootu jaaniin abboo siitu hasaasii waaqaa qaba waaqni maaliif rooba didee jaaniin. Hoggaasanii beektee oduma kana balleessitan jaaniin. Akkasitti gaa waan isa tolfatanii roobni roobee fi waa hunda taaf. Ammoo qaalluu tokko gandi immoo badii isaa duruun arganii jechuudha. Gaafa qaalluun tolee hawaasni dabe qaalluun tolee kun kaa himeeti ummanni tolee akkasii waliin rabbi kadhatanii rabbiin duba rooba sanillee kannaaf.
ammoo gad 1977 keessa fiifuu qaallichi fiifuu magaalaa dhaqee waashaf jaa jechuudha qaalluudha. Qaalluun handaaqqollee nyaattu jechuudha. Lukkuu nyaatu farshoon dhugu waa hedduu tasafuudhaa tattiqfachuu qabu jira. Amma jaarsa kana hawaafudha unatullee arganii jechuudha. Amma akka abbaa gadaatti beetee hoggaa 8 buuftu qaalluun umriidhaaf achi ta'a yoo beetee neecharri jijjiirame ammoo Oromoo ofirraa buufti jechuudha. Sirriin hordofa yoo roobni dide sheekticha kanaan rabbiin maaliif dide yaani Oromoon qeessichaan qaalluudhaan hoggusan gaa'isaniitu maarree hoggaa jaan lakki nuufi waaqa jidduun fayyaadha siifi waaqa jidduu dubbiin baddee jaaniin jechuudha. Amma gaafa namicha kanaa hongee qofaa miti guyyaadha beetee aduu fi jiinii wal beetee wal simatee dukkana uftee jechuudha guyyumaa dukkanaa'e. Guyyaa dukkanoofnaani amma namichi taarika kana barreesse Asmiroom Laggasaadhaati jechuudha. Asmiroom Laggasaa seenaa jirtu isan himaa jira. Asmiroom Laggasaadhaa baalliin takka akkamitti baallii kanatti darbaa baran. Amma immoo Oromoon akkamitti hoggaa beetee hawaasni tolee sheeni ammaa qeesiin ammaa qaalluun dabe hoggaa rabbiin dallane akkamitti ofirraa buusanii kana laalla jaaniiti gaafatan. Lakki akkanatti hin buufnuu jaaniin. Rabbiin duuba gaafa rahmata isaa irraa beetee rooba isaa dhiise caamni jabaate yoo wanni uumaadhaa jijjiiramte gaafa san namicha kana ofirraa buufnaa yaaniin. Akkasitti amma taraa duraatiif ji'aa fi aduun walitti dhuftee ikilipsii goonaan maal taate guyyaan dukkanaa'e. Akkasitti Asmiroom Laggasaa afaan fiigaachi dhaqanii jechuudha. Booranni maal godhaadha amma? Beekadhaga Oxford University keessa fi faranjoonni wal guuratanii isa dhaqanii ta'anii ilaalan jechuudha. Because kun addunyaa tana gubbatti hin jiru jechuudha. Bar waan sirriidha maaliif? Beetee hoggaa ulamaa'onni keenya toltuu beetee ummata toltutti eemaluu dhiisanii hamturraa qabuu dhiisan waan akkanaa tanaan rabbi nama fattanaa jechuudha. Ammoo Booranni akkati tolchee maali walitti qabamaniituma ta'an. Yaaman qaallicha kaayan abboo guyyaan ifaamaa ifa dhabee janiin baasni kun maali janiin eekaa isantu maarree godhee lakki nuti waan gooneen qabnu nu waaqa jidduun nagaa siifi waaqa jidduun dubbiin badde janiin akkasiin lakkaa oliif jechuudha. Qaalluun farsoo dhugaa janiin lakki eekaa badii keetiif waaqi nutti dallanee janiin akkasii qaalluu sana ofirraa buusanii jechuudha. Amma ummanni Oromoodha ulamaa'onni keenya oomala filadha. Mee hawaasni keenya siif sakattaa dhiiroo isaniif rabbi jidduutti waa baddee jechuudha. Nuuf rabbi jidduu waa badee jechuun maali? Gaafa beetee ilmoo fi abbaa jidduu waa bade. Ilmoo fi haadha jidduu waa bade. Jaasaa jaartii jidduu waa bade. Ollaa fi ollaa jidduu waa bade. Ganda jidduutti waa bade. Tanuma isin gaabadii beetee waaqatti waaqaan wal dhabuu jechuun tanumaa jechuudha. Kanaafuu eebargaa mee haa ol sakattaanu hawaasni keenya huni dhiiroo akka dur jirra. Maaliif akka dur hin jirruuf hin je. Dur ganni rooba boonni aduu mokkam wanni hundi tartiibaan deemaa jirti. Gaafa nuufi rabbi jidduun nagaa wanni nuufi uumaan isaa jidduuttis nagaa jechuudha. Gaafa ammoo dubbiin jijjiiramte waan badee jira waan badee sanillee sakattaanu jenna. Isin wooma lama dur hawaasni qaalluun toleeti sheeni tolee qeesiin tolee hawaasni dabaa gaafa sangaa qeesiin amma sheekaatu hawaasa walitti qabee tolfadhaa jaanii araarsee badii hundarraa isaan deebisee rabbi isaanii kadhatanii akkasii yeroo ballee dhaban arkatanii jechuudha. Arrammoo hin beeku akkana fakkaatutti akka hawaasattis bannee jirra akka qaalluttis bannee jirna fakkaatarra dubbiin jajjabdu. Ebargaa hawaasni kun takkaa beetee sheeni beekee ummata beetee diin isaa beetee ka islaamarra deebisuu ka kiristaanuma deebisuu ka waaqeffatarra deebisuu waan toltuu ganama abbootii akaakuu abaabuun teenya walii tolan abbaa fi ilma haadhaa fi ilmoo jaarsaa fi jaartii ollaa fi ollaa jidduutti araara san deebifannee islaaha san godhu tolchuu walubanna mokkam. Egaa yoo qaalluu tanan goone sheeka kanan goone immoo
qeesii kanan goone luba kanan goone ga isaaf rabbi jidduutti waa badde khabiraa bikka kaayadha jechuudha ulamaa'ota tana dalaguu danda'u bikka kaayadha dhiiroo dhoobatan bokkam eemee rabbi nu haa mul'isuu jechuudha nu haa mul'isu taraa sagar waan bira kuta tabiraa moota ajaa'iba taate maalleeni waraqaa ta'e na fakkaata qaallittiin tun maal taate maallaqa wajji wal loltee naan galle jechuudha birrii wajji wal loltee namitti tun ni quufte kan jenne wanni isin gungumtummoo waan jabdu jechuudha rabbi si salphise yettiin birrii Itoophiyaatiin rabbi si salphise doolaara ragassi hanqise waa takka naa godhuu dadhabde qushaasha malee ati faayidumaa naan qabdu jettee ka qushaasha guurtee makiinaa qushaasha naa dhaabaa jechuu jirtiini dhiiruu haganuma hammaa ta'e warri biyyaa meenu odeessaa jechuudha jiruun haganuma hammaa ta'e hidha gaafinti maalleen haganuma waraqaa ta'e meetiin deebi'aa shabbo irra kaa'eef. በቃ አለቀልሽ። ምንም የማታመጪው ሁላ የታባሽ አለቀልሽ። ዶላር ጉድ አደረገሽ አዳሜ። ነይ 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 ገበያለሽ። የቆሻሻ መኪና መጥቷል። መጣ ወይ የቆሻሻ መኪና? ነይ አስገቢልኝ። ጥሪልኝ መኪና መጥቷል አይደል? የታባሽ ምንም ጥቅም ላይ አልዋልሽም አንቺ እናት። በቃ ይሄ ነው 50 ኪሎ ቄት ማዘር ካልቻልሽ ምን ትርጉም አለው? ትርጉም የሌለሽ ሁላ ነይ በቃ የቆሻሻ መኪና መጥቷል። ትሄጃታለሽ። እዚህ አታቆሽሽኝ እኔን መኪና dhiiroo hottuma duudatti jiruun qaalu maalleeni qushaasha ta'e moo bikkoo hunda jirti jechuudha mee warri biyya jettan tokko tokko naa hanna warri bishooftuudha warri finfinnee jirtan warri direedawaa jirtan maalleeni isan bira dalagu jira moo akkami maalleeni kunu fuula dalagu jira fakkaata oguu akka ilaalu maalleeni amaaraaf dalagu didee fakkaata baara taraatee maalleeni dhiiroo ating maalleeni baala taraatee na fakkaata hoggaa hottee duudaan magaalaa dheetu waa bituu dideef malee oromoo akkanatti hammaatte waan agarreef hin jiha moonamu hundatti jalan akkana saadaa aliidhaa nama hunda naan jechuu jirti gammachuullee nama hunda jechuu jira idriis boon isan hunda woo saadaa teenya waa haganatti nama akkanatti waan hammaanne haa amma kaya kala qushaasha ta'e jechuun taajumee dhugaa hima warri bishooftu warri finfinneedha warri direedawaadha warri adaamaadha warri Hamilton dhugaadha tunis obsaa dirreedha mee obsaa lamanaa dhaabbadha dubbii sa'aadaa tun naan taane obsaa ni jirta adeero obsaa dirreedha رومي يدوغا دبنتون ولا خيري لا يوكلت هاتي خوانا في نجران يوكلت هاتي بيتي خا أجائب مجرتي يتشوي يو ورقانا كلا دبين كلت هاتي أجائب مرب أمو لي سنقافدو ما اللي دون لقو ما ديرو خرونا قبي يتشوي ما لقا خيسا كان حاكم نجرو سادو ما اللي حاكم نقو إخانا ركوسة آخر جيساني فينج مالني توبيا وركوسة يجوبر ولو ركوبا يميت البشيتا هذا كسم نبغى جمع جاي مرة جمع قالا جيسان لو لفما دب جاي مالني توبيا دولار أفا ولد تولي هاتو جان هي أجائب هاخي من قبضني هاخي من جرو مالني هاخي من قبو بيتاي سنتنا أبو ربي عافي ينخا شاروخان كم قولي ديرو شاروخان مالك أكا قولين بينو يتشوي إبرغا تنون دينو مالغا سيفتي بيتي اللولا خيسيرتو وليسي مودتو خانو ما يتشوي قال شوفو غلغلغو تو حتى ما بولابر إخا ماليني بيتي واخاوك أبدا مالك أخبي كبوفة تشولاف مالك أتين نمو خو خما أتبنا فكاتني إما إفو مراكا غاري لا يتشوي
xiqqoo booda beetee shimallis Abdisaatis kophaa Mustafaa Umaris footoo isaarra kaayee hattamuun oolu jechuudha. Egaa waraqaa taate kaanamu ofirraa kililittuu maallaqa hattamachuun oolan booda Itoophiyaan. Dubbii maallaqa hattamuutunis rakkoo gurguddoo fiddi ammoo maallanii Chaayinaaf bikka adda addaa hattamamee dhufaa jira. Kun hundi jiru wanni qaaleessu kana jechuudha. Biyyi takka qabeenya ishii beetii oomisha keessatti, daldala keessatti, importii ekspoortii keessatti dabalataan qabeenya ishii dhufuu qaba malee birrii dabaluun qabeenya dabaluu miti. Wani namni keenya hin beekne kana jechuudha. Birrii dabalachuudhaaf qabeenya dabalachuu qabda. Waliin deemanii jechuudha. Yoo ammoo birruma dabalaa deemtee wanni irraa soorsii hin qabne birriin teetuun hakkamaa godhu. Shaarukhaan beekte waa hundaa'u diraamaa godhu jira. Tanaas diraamaa godhu jira. Yaadeero maallaqa diraamaan itti okadeero. Toma siyaasaa sanitti akka feete godhe Shaarukhaan keenya. Maallaqa uummataa dhiisii jechuudha. Harka waraqaa gootee bara. Uummanni haaruu jaamee. Beekte xiqqoo booda shaayiin dhuguudhaaf malaa feestaala guuttanii dhaquu teessaniisa. Namni lakkaa'uu dhiisuuf taana fakkaata ammoo xiqqoo booda. Awwa daabboon meeqa? Miliyoona 2. Feestaaluma ofirraatti kannitee haa daabboo fudhattee deemtaa namichi siin lakkaa'u. Fuuleetu barmiilan dhaqee bu'aatee maal feeta? Aannan ni qabdaa miliyoona 3. Doonii maal itti ol kannaa olma darba. Akkam gooteen lakkoota. Maalleen keenya lakkaa'uma sanuu gatuma lakkaa'uu sanuu dhabee na fakkaata. Asitti hoggaa dachaan egaa beetee qeeroon mana Haacaaluu Hundeessaadhaa dhaqannaaf fakkaatee dogoggoruu baadhee silaa haati gootaa maal isaan keessaa gootii itti dhaqan malee. Haati gootaa goobee sirbaa jiranii. Meeshaa bora dhuukaa. So barana tuulamni akka gaarii falmatee finfinnumaanuu beeytee xiqqoo dura shinooyyeedhaan amma immoo goobeedhaan magaalaan hedduu toltee jirti. Wanni hafegaa irreechaan akka miidhagsisan abdii guddaa sirraa qabna. Qabxii itti aantutti haa dabarru walaa yaadannu jaran walaa yaadannu beelaaf kana uummata keessa walquba qabaadhaa isin hin jan. Qophii tajaajila idaatiif akkuma sagantaa kana xumurannetti wanni kana poostii godhanii warra Shaarukhaaniin maxxansina fakkaata. Nuti beeytee uummata keenya kafixaa jiru Wallaggatti mootummaadhaa jechaa jira. Ammallee nuti akkasumatti amannaadha. Inni ammoo kun faannoo makiinaa 16 fi Liyyuu Haayilee fi faannoon naannoo wanni itti Abbaay qaxxaamuraniitti daangarratti dhaabbatanii eeggataa jiranii adeero eenyu hagaffiyaa jiru jechuudha. Waan ifii gootanitti nama beeytee nama quba nu laachisina no tananumaan fudhannu jechuudha. Ifiif itti yaamaa jirta akka agartanitti kun ammallee gad dhufaa jiraan. Kanani agartanii Kuno maqaas gaa akkuma ajaa'ibatti baafatanii jechuudha. Maqaas ajaa'ibatti baafatanii kaburee ቁጭ የደረሰን በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ያሉት አማሮችን የምናድነው ጊዜው አሁን ነው። ጉዞ ወደ ሆሮ ጉድሩና ምስራቅ ወለጋ ኸበር አማሪ ኦሮሚያ ጉቱ ከሰ ጅራ አማሪ ሊጠ ወለጋ ከሰስኒ ጅራ ወኑማን ቤቴ ሆሮ ጉድሩ ፊ ባሃ ወለገረ ምርቃነፍቱ ነሞ አምሪን አጃይባ ያቹ ቢኩማን አብይን አማ ሰርካ ቀቧቺ
bikkummaan inni beekte waraana isaa gaachana sirnaa maarree jinniin hundi achi jiranii jechuudha. Walumaa nama akkam so amma makiinaan tun gaatama gama tayoomituu hin beeknu jechuudha. Maybe irra guddaa isaanii warra wayyaaneen arrabarra kaayattis ta'uu ni mala. Karaa wayyaaneedhaa deemanii dhumanis ta'uu ni mala. Ammoo mata dureen isii Amaara Wallagga keessa jiru bu'aa baraarru mata duree jettu jechuudha. So geemiin itti aanu Oromoo fi Amaara jidduu biyyattii gara civil war oofuudha. So dubbiin lixaa tuni iskeeluma akka sadarkuma akka Harargee sanitti weeraramuuf ta'an fakkaata. Bikkataan akka gaariitti yoo irraa iyyinee yoo harkaa ololaan ammumaaduu irra dareeree fashalsiisuu baanne taraa tana waan guddoodhaan seenuu barbaadan. Bureen kun egaa durba hin jiru bar karaan yoo dogoru baadde karaan beektee Amaaraa fi Wallagga jidduu Taamiraan Laayineedhaatu baneedha gaafa Mallas Zeenaawi isaan bananii amma qaxxatu banuu dhufanii jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa lixa Oromoo irratti xiyyeeffannaa kenninuu fi miidiyaaleen amma waliin nu baasaa dookumantarii waliidhaa sana haareetti uummata keenya agarsiisu. Abdiillee sana. Abdiillee agarsiisu sammuudhaan Oromoo ammaanuu qopheessu. Odoo uummanni nu harkaan dhufne odoo buqqeessisanii dhufne yoo waan sagantaa edda jalqabne sana ammumaanuu yoo rabbiin jidduutti nullee ofaa deemna miidiyaan Oromoo guutumarraa guututti odoo beektee lixarratti lola proksiidhaatu uumamuu deemaa akkuma baharratti Somaalee fi Oromoo walitti jiranitti mootummaan wayyaanee muddamteetti tana daleedee mootummaan Shaarukaanis muddameeti Amaaraa fi Oromoo walitti jiru jiraadha. Ati wanni tun dalagamuu qabdi warri afaan Amaaraatiin daleedan Amaarallee odoo hubachiiftanii jechuudha. Faraqatti dhawaa jiranii bara faraqatti. Ogu takka Oromoo du'aa, ogu takka Amaaraa du'aa wanni barbaadan maali akka hawaasatti akka wali jigan barbaadan. So gaani sanbooda herrega siyaasaa isaa dalagata. Herrega siyaasaa dalagata maaliif Oromoon duudatti galtee jirti Amaaraa sossoobachuu barbaada jechuudha. Lolli gubbaas itti jabaatee jira. Wayyaaneen itti fufaa jirti. Kanaafuu dubbii lixaa waatu jira uma jenna jechuudha. Waatu jira. Geemii kana ammoo yoo jala expoosii godhuun baanne nuti mootummaa accountable godhu. Waliin nu baasaa waliin biraa takka illee jirtu. Yoo maquma Amaaraatu dhowuu dhiiftaniituma. Beektee keessan ajjeesus kan ajjeesus mootummaa dubbii hangaasaa sanitti deebi'aa jiran. Haasawni nu baasaa dubbiin hangaasaa sana akkamitti beektee miidiyaa Amaaraa kana hundaa'u irribaa kaafte uummata. Bikka beekadha inni. Bikka nu tilmaame bargaatti beektanii jechuudha. Kanaafuu miidiyaan keenya wanni faannoo Amaaraatu kunoo makiinaan fe'amtee gadhuuf adeero. Faannoon fi gadhuuftu jirtu jechuudha. Hidhamu jirtu faannoon hin jirtu. Wanni gaffeemee dhufu jiru waraana. Waraana mootummaadhaati. Mootummaa waliigaltee dooktarii bara amma waliigaltee naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa jirtutti godhanne baatii takka dura. Short memory baana sani gaarkaanu qaba malee Dr. Yirqaal Kaffaaloo fi obbo Shimallis Abdiisaadhaa bar walii mallatteessanii. Gadiin ergaa ol ergi ni taphannaa Amaaraa fi Oromoo walii dirarratti bar walii galanii. Civil war kaasuudhaaf walii galanii jiran. So walii galtee sanii ni gaa gad ergu jira jechuudha. Baajataas bar miliyoon 100 dhaqeen geessinee fi jechuudha Dr. Yirqaaliif. Maaliif miliyoon 100 geessi? Khabar baajataa wanni kanaati jechuudha baajataa waraana amma kunoo gad dhufaa jiru. Faannoo mi jiran. Faannoo miti waraana mootummaadhaatu dhufee Oromoo ajjeesu jira. Akkana gabaasuu qabna. Wal cinaa wal maddii dhaabuu qabna. Abdiillee dhaaboo jiran kan ofiiti. No. Arra Somaalee maal wajjin waliin lolle. Lolli san lola beektee wayyaaneen aangoo turuudhaa goote lolli arra Wallagga keessatti uummata keenyarra banamee jiru kunis aangoo turuudhaa fi abiyyiidhaan gaggeeffamaa jira. Fi Shimallis Abdiisaadhaati. Akkana lafa kaa'uu qabna. I don't know. Gaming kun maybe Shimallis nyaachuuf isii ta'a jechuudha. Gaafa nuti itti dammeenee hubanne ammoo beektee Shimallis ari'eeti nagee biyyaa eeguu dadhabee jee we don't know. Gaming akkasillee gurrara numa baatee jechuudha. Haasoofni biyya keessaa dhufaa jiru keessaa
beetee akkuma lammaa magarsaadhaa bara wallagga keessa yaa'ee kaasanii gaggeessanii jechuudha. Oromiyaa fi maal jettanii manneen laga xaafoo laga daadii ashawaamee dan nama dhumee fi rabshaa asiifachiin kan kaasaniiti isa hojiisan. Beebii Shimallis Abdiisaa yeroo dheeraadhaaf jala jirti jechuudha qottee duudaan. We don't know. We don't know. Ammoo wanta kun beekuu qabdan lolli wanni keessa jabaatee jira. Naannoo Amaaraa keessatti Amaarri didee lolumaa'u. Amaarri didee kanaafuu haa Amaara onnachiisuudhaaf nu kana dhahuu qabaa jechuudha. So geema siyaasaa tanurra dalagamu jirtu miidiyaa fi hayyoonni keenyallee odoo bikkatana mee ilaalaa isanis nuti akka nu fakkaatti mee isanis ilaalaa ammoo irra guddaan keenya mootummatti malee qaama biratti harka laachuu hin qabnu. No. Amaaraa fi Oromoo fakkeessuu hin qabnu isaanii jaa oduu kaabaa ammoo kaabaa wayyaanee sossobdee Amaaraan taa jettee warra didee ammoo haa waaqa galchite. Inafne. Amaarri nafe jaran. Biyya irraa salbisu. Anumma taaziyaan listiin dhufteetiin mana meeqaan dhaqajee makono rakkadhee jechuudha. Ifarraa Somaaliin kaa beetee shabboo miidiyaadhaan Amaaraaf gadda barsa malee amma kaa beetee yeroo qabaadheen odoo nama tokkoo fi lama taate gaarii jechuudha. Abba ashannaafin tokkollee du'e silaa warra isaanii ni dhaqa. Amma kaa beetee heddummaatanii qilleensuma kanaanii nafsi maaruma jennaan. Biyyee teessan biyyee sanaa salbisu galtanii gaa tawaaqaa waan isanii godhullee hin jirtu jechuudha. Obbo jarri nafne qottee duudaani itti dhiyaadha. ቆይታም የምስራቅ አማራ ፋኖ ኃላፊና አሰልጣኝ አሸናፊ አለሙ በላጎ ጥጃ ውሃ በተካሄደ ውጊያ መገደሉን ተሰማም። ባለፉት ሳምንታት እሱ ጠላት ያለው የትግራይ ህዝብን ለመደምሰስ ወደ ትግራይ እንደሚያቀና ሲፎክር የነበረው የምስራቅ አማራ ፋኖ ኃላፊና አሰልጣኝ አሸናፊ አለሙ በላጎ ጥጃ ውሃ ግንባር በተካሄደ ውጊያ ላይ መገደሉን ተሰምቷል። አሸናፊ አለሙ በላጎ ጥጃ ውሃ ግንባር በተካሄደው ውጊያ በትግራይ ሰራዊት እርምጃ መገደሉን የተገለጸ ሲሆን ሰውየው በርካታ የአማራ ወጣቶች በማሰልጣን የአማራና የትግራይ ህዝብ ደም ለማቃባት የሚፈልገው የአብይ አህመድ መንግስት ለመደገፍ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ የመጣ ሲሆን ባለፉት ቀናት ባካሄደው ውጊያ እንደተገደለ ተሰምቷል። በተለይም ዘመኔ ካሴ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋለ ወዲህ በርካታ ፋኖች የአብይ አህመድ መንግስት በመቃወም ከፍተኛ ትግል እያደረጉ ባሉበት ጊዜ እንዳሸናፊ አለሙ ያሉ የፋኖ አባላት ግን የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት ወደ ትግራይ እንገባለን እያሉ ሲፎክሩ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ለዚህም ነው የምስራቅ አማራ ፋኖ ኃላፊውና አሰልጣኙ አሸናፊ አለሙ በላጎ ጥጃ ውሃ ቦታ በተካሄደው ውጊያ እንደተገደለ ተገልጿል። አሸናፊ ብየራ ሰልቢሱ ነፍኔ ቹይ ሆቴ ዱዳ ነፍኔ ኸራ ደባር ከላስ ቤቴ ዱቢን ጀጀብዱዳ ጉቱመራ ጉቱት የማ ኸራ ወሎዳ hanqi isla qobboon raaftellee amma torbaan kana keessatti arrabarra kaayatanii bikkoo takkatti kaataaziyaa bikkoo takkatti jennaan biyya isa irraa salphisu. Hedduu garaa nama nyaataa jechuudha. Odoo beetee dantaa ofirra dhumanillee gaarii jechuudha. Beetee waan namaan saamnatti duuti isaan saamtee jechuudha. Ammoo I don't know. Waaqayyo waan jechuu teessan isaniitu beekaa jechuudha. Herrega amata dabrellee barkaa bikkoo takka isan gaafachuu ta'a. Biran darbu jechuudha. Biran dabru hubata akkallee namaaf hin dabru waaqayyooni. Gaasa naa dandeessisu. Achi jalamoo dubbiin jabduu jechuudha. Dubbiin qabriidha dubbiin jabduudha. Kanaafuu warra nama 13 ka abiyyi hidheetu irra wayyaafii jechuudha. Haboo jaran azaabni abiyyiitii fi azaabni waaqaa tokko jechuudha. Adabbii waaqaatii fi adabbiin abiyyiidha walqixaa miti. Amma bar wanni jiru kuni kuma 13 ka xollaa fi qiliinxoo fi jinnii fi kadda adda hidhan kuni beetee ciree nyaatee laaqana nyaatee malwaatee jechuudha uumaan taane. Qabri seenee kana akka malee ta'e immoo kun deebisaa hannuu qaba. Ta duraatii beetee marrabbu achirraa jalqabdi moo akkam. Dhiiroo maal jeetuma deebisee jechuudha. Abiyyi jechuun dolan faannoon. I don't know. Garii miilik jaachuutu irraa dhumte jechuudha. Waaqaanis wallole beetee waan namaas nyaatee jira. Dubbu qabri sanii na yaachisee moggaan akka ijoollee guduunfadhu. Azaaba achi jalatti beetee qophaa kana ilaaleetiin saboo namni addunyaa dhumtuu tanaaf akkamiin jee beetee. Gariin fa'aa baandiraadhaan nu awwaalaa jiran jechuudha.
Sanoo akkam jeetti maleekatti waggaa kunoo maal jaanii jechuudha. Ni yaadata garuu arangootee qeebicha. Adeeroo ka Itoophiyaa jiin akkan irraanfanne. Ibarhaa achi jalatti waa hedduu irraanfataaf hin jeenamni waggaa qabrii seente. Maqaa keetu dirqi yaadataa rabbii namuu addunyaa rabbii kana yoo arra zikriin goone yoo arra ibaadaan goone waggaa booru rabbiin kee waaqni kee eenyu waggaa siin jaan himuu hin dandeessu. Barakatan amma namuu beekaa bar waaqa jechuun wallaala rabbi jechuun wallaalu bar. Aboo achi jalatti yaadattu adeeroo. Waggaa fadheetti gartanii qophaa'aa jechuun yaamummaanuu asirratti toltu dalagaa. Isaniif rabbi jidduu nagayni haa jiraatu. Isaniif abbaa keessan jidduu haadha teessan jidduu jaartii teessan ilmaan keessan ollaa keessan jidduu toltuu dalagaa jiran. Dubbiin jabdu achi jalatti. Faannoon nama gudeedaa beekaa waggaa finsi garsiisanii barammaas. Yaakiin maasrajjaa fi marrajaadhaan malee warri achi gadiisan dubbiin jajjabdu jechuudha. Akkuma amma kunuu asirraa laayifii dabarsinu kana dura haan qabeete. Isaa miskiintitti gudeeduu fi isaa zarafee fi kun eenyu jaaninga. Kuneen yaale zaare alaayyoom hindale zaadero khijibrin taw khanafu abo khawan dalaga teesani arkada ala rabbin beete wo madalaga isana qana deeso yennan wo madalaga tansanin isana qana neesu majannan tabira halima abdul shakur wan dansa dalaga jirti qeeroon oromiyaa da galatoma qeeroof qarreeni hedduu oromiyaa addunyarratti nu barsaa jirtan yeroo dabrellee nama beeytee turistii irraa waa'ee turizimii irra dalagu hawwanni irraa dhufe maal jettaniin Zanzibar irraa dhufe agarree arramoo kan South Africa irraa dhufe agarraa ati carraa qabdu hundattuu heegaree oromiyaa biyya taatu arra barsiisuu qabnaa jennaan. Tanaafuu halimaa teenyaaf galatooma. Eebar gizee beeytee Kongoon teenyallee gaaruma bar numa hawwanii bar nu wajjin jechuudha. Itoophiyaa irraa garaa cituu dadhaban malee Oromiyaa tana numa hawwanii jechuudha. Kanaafuu nuti OPD wata keessaanuu biyya heegaree Oromiyaa boru heegaree biyya ta'uu teessani arrumaanuu haa addunyaa barsiifannu saniin janna itti yaada. My name is Didier Bayeye and I'm from Global Travel World Expert in South Africa. Visit Oromia, land of diverse beauty. Visit Ethiopia, land of origins. Thank you. My name is Didier Bayeye and I'm from Global Travel World Expert in South Africa. Visit Oromia, land of diverse beauty. Visit Ethiopia, land of origins. Thank you. Akabetu barama imparati dullatti asteessu fi Oromiyaa beetee bareedduu majaaramaa jirtu. Gaafa projektii Oromiyaa jaaruudha kana xumuranne barga biyya Farajii keessatti waan akkanaa ni diiganii jechuudha. Magaalaa fokkisa haa. Amma bara Itoophiyaa jechuun waan addunyaa fokkiftee jechuudha. Amma Afrikaa tana odoo Itoophiyaa keessaa diiganii ni iftii jechuudha Itoophiyaan. Amma hamma New York fudhadhaa bika bareedduu warfooqii xamaamaa fook jaanii jirti ma Finfinnee keessa. Beetanii kana. Xamaamaa fooqii jira boo markaatoo warri Finfinneedha naa hima. Ammas ka Afrikaa keessaas xamaamaa hagar jaanii jirti jechuudha. Itoophiyaan akka xamaamaa fooqii san jechuudha. Afrikaa fokkiftee Afrikaa fokkiftee yoo rabbi jeeqa amma beeytee Oromiyaa tana jaarreetti fooqii gudditti bareedduu biyya bareedduu walaba taate akkasii xamaamaa fooqii kan diinaa jechuudha. Afrikaan tokko shubbisuu taanu arra bareennee jaan gaafa nu bilisomne jechuudha. Walumaa wakam Rabbi jee arra bareennee jechuudha Afrikaan gaafa impaaratii dullatti tana kanarraa meessine oduu waraana bilisummaa Oromoodhaa itti dhiyaadha. Yuuzyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoon isiniif dhiyeessa injifannoowwan boonsoo waliin ana qaafam fayyeeraati abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon tarkaanfii laalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira haaluma kanaan irreef gaachanni uummata Oromoo woboon godina Gujii Lixaa Cibraan Gumaa Tuulaa Soorroo fi Gooroo Dugdaa waliin ta'uun lola qindaa aanaa galaana magaalaa Qarsaatti ganama barraaqaa mooraa diinaa
bakka afur jiru itti marsuun tarkaanfii laalessaa humna waraana Abiy Ahmad bobbaasee uummata Oromoo lafarraa duguugaa jiru kanneen akka raayyaa ittisa impaayiratti poolisoota humna addaa Oromiyaa ofiin jedhan milishaa gaachana sirnaa fi milishaa idilee irratti fudhateen loltoota isaanii 37 battalatti yoo ajjeesu 24 irraa madeessuun adaba itti kennee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga walabummaatti itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Jabir gagala yenani wot ababa foqi khadur khagafa khadargin jare dargi wal silase jaren bekhu khatakla haymanoti jira khadura sad khalamada timma khaysanin ta Mexico da borri finfinne da tulamni jiro askes tamama foqi lama choy tamama foqi khadura khawani dati khamarkato dati markato asiti takla haymanoti Mexico khuna mu harea wayane jare nafakat Mexico kuna area tamama foqi lama jira yachuy erwe walumatti tamama da akasitti kha Afrika da tamama foqi Afrika da Ethiopia da Empire Ethiopia ti yachuy fardin tano de bingudon feetu kha Mexico qabaddu feetu kha taklaimano jurusan qabaddu tamama foqin Afrika da Ethiopia da imbarba chiftuni digamti enyutu bekhema Nuruddin bekhena fakat Husseini Hussein Mohammed Ader Hussein kuni bekha ka kono lama khatama ma foqi khana Mexico kuni harea khantu ratama ma bar khana ko gari tamama da choy kuni gababa bar khantu radera khabarkato da dogoru bade tamama foqi lama jira tamama foqin Afrika da yone jaran Asumattu fatana kufina hamma tamama foqin Afrika da eju jenni wo baresa bodi hakam tamama foqin Afrika da Ethiopia da inni rafatina gafata nya jaramte fitti kharijina malif heratti akro wandiga wajaram male wandiga nibar duro wajaru qabta ega wajarte bota terra bareedu jarre qalla dheera foqi guddo Afrika da Foqi bareedu Afrika da Oromiyaa jaaranne ka qaalitti gaggeessinaa jechuudha. Impaartii Itoophiyaa fira gaggeessinaa wanni biraa hafte yoo jiraanne sagantaa teenya taarraa asumatti xumurannaa baru bal'inaa waliin dachaana barnoota keenyallee come back nu obsa ni dhufna galatooma warri Itoophiyaa jettan galatooma. Duba akkam goonata maamaa foqi diriirsuun itaa foqiin jallatte. Akkamit dirista yoon wadi de male choy yabar tanafi debi san si diguma choy impare wani tolun dan denye fi foqi jallatte choy khabar duguba jaran jallisani jaran mokam wo khadero bidda jala shiddu sindirir to foqi ni gubatti sibilo ko fa bete bidda khani yo jallatale dirisani choy amma siminto da fi jinni da ga takakkasi jallifte jarte digubale ta to khadero وجود ابن إثيوبيا صبر إيمان سني أخن جدبنا سوينا هوينا تشوفي وري كان ديجا من برباد دنيلة أمو ولتك أكبيتي سنيلة نوران قدينه حاجة أوروبيا جارة في تنوتي تنجرجرو تنا ما دوري حاجة سوكي سوجرادا تمام فوقي غافا موتيني جارم تفته ما تقول تنو إسانو ديجا نوجت تنقاسا كيسا باتني أره يفرس ده بس ما يفرس Haguma teenya jaaramini beeyte irra goggoodanii tamama foqi gaafa teenya jaarree fixnamuu hundi keessanuu sabaaf sawlammeen hottee duudaanuu warri dura hadiiga mujuu ta'uu isaanii jechuudha. Ilmaan ayyaa galatooma asumaan dhugaa shabbos galatoonfannee isaanillee galata guddaa qabdanii haga sagantaa teenya taarraa yoo taate nu barreessaa yoo beeyte irratti itti guutaa yoo dogoggora nu sirreessaa yoo isa mufachiifnee nu hoffolchaa haga qophii tarfakkaatu walii dachaa nutti gaammee gaggalooti nagaa waaqaa keessa naa tura hedduu isan jaalanna thank you. Gira biyo Oromiyaan biyya Ormiirraa gorqa keenya maaf wal morka bubbeen gaararraasu karfaffuu dadhabne jagni gumaa baasu kan abdiin muranne raafameef jigaaree odaan afaan karraa biyya
dhugaa daaree kanarraa maal barraa tuulamtee maafteessaa tulluurraan as bayi marartee waan sabaa hafuura nuu gayi faana gootaa dhayi.
baatala babbaroode leenji daggala. Falmataan argannabu kuni raajuma baraan baraas baraanallees kittaa sirba humbaa irri biyyaan tolu jibba. Baraas baraanallees kittaa sirba dundu adidire lalachi mareto falfaltun falafitire asi mareto ofin kennin barabadutti lalasi mareto darre suma giddutti gota anfaro gamadiga of dagatam biya daba tikefata dira wajaga hinamanin birakaba malan ofsa ofsuna kakaba bari jabanni kan jaba obsuun akka qaba cimi jabanni kan jaba. Geessee lolii farda luugana qabne maa gogsita yoo fuule allayyaatti si gata. Geessee lolii farda luugana qabne maa gogsita yoo fuule allayyaatti si gata. Zamachaan dhufee seenaa haaromsi gurmaa'itti lubaan gadaa dhiisnee hin bulluqubaa. Zamachaan dhufee seenaa haaromsi gurmaa'itti lubaan gadaa dhiisnee hin bulluqubaa. Waadaganne jaarsummaan akka malee waan furu of eeggadhu malaan si gurguru. Waadaganne jaarsummaan akka malee waan furu of eeggadhu malaan si gurguru. Jaarsummaan akka malee waan furu of eeggadhu malaan si gurguru. Jaarsummaan akka malee waan furu of eeggadhu malaan si gurguru. Waadaganne 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 Toma